Waajjirri carraa hojii uumuuf ogummaa magaalaa Adaamaa hojii barbaaddootaaf leenjii hojii uumuu fi ogummaa kenne galmoota afran mootummaa qabate keessaa tokko carraa hojii uumuu fi babal'isuudha. Bu'uuruma kanaan waajjirri carraa hojii uumuuf ogummaa magaalaa Adaamaa hojii uumuuf ogummaa irratti leenjii hubannoo cimsuu kenne. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa magaalattii obbo Abdul Qaadir Xaayibuu waajjirichi bara kana hojii barbaaddoota hedduu galmeessuun leenjii akka argataniif hojjechaa jiraachuu himan. Biiroon keenya carraa hojii ogummaan durfamu uumuuf kan onnate waajjirri keenyas kana raawwachiisuuf qacaasifame bara kana nama gara hojiitti bobbaasuuf galmaa'ee carraalame hundasaa leenjisneet hojiitti bobbaafna jenneeti karoorfannee socho'aa kan jirru. Humna namaa barana galmaa'e baay'ee guddaadha. Lakkoofsisaa dijitaalii qofaan gara nama 72,000tti galmaa'e isaan kana leenjisnee hojiitti bobbaasuuf fi sochii kan calqabne yeroo ammaa kan kolleejonni mootummaa leenjirra jiru. Garuu kolleejonni dhuunfaa magaalaa keenya keessa jiran waliin marii geggeessinee isaan amansiisuudhaan kolleejonni jahaarra humna namaa bal'aa nu leenjisuu calqabanii jiru. Leenjii kanas skill life irratti, entrepreneurship irratti, naamusa hojii irratti barsiisota isaaniitiin galma isaaniitti baasii isaaniitiin leenjisaa jiru. Kuni waan haaraa barana calqabne jechuudha. Sadarkaa kanatti wanni kan jennu maaliif humni qabnus bal'aa waan ta'eef kolleejjii keenya qofaan leenjifnee keessaan baanu karaa jedhurra kolleejjii dhuunfaa sirmaachifnee leenjii kanatti galle. Waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa magaalattiitti dursaa garee kenniinsa leenjii obbo Xaahir Abdul Salaam leenjiin kun hojii dhabeeyyii magaalattiif dhaabbilee barnoota olaanoo magaalattii jahaan waliin ta'uun akka kenname himan. Dargaggoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti argaman eebbifamtoota yuunivarsiitii TVT fi kutaa 12 xumuranii fi akkasumas dargaggoota osoo carraa hojii barbaadan magaalaa Adaamaa keessatti jiran galmeessinee calallee eeda addaan baafneen booda leenjii lama kennina. Leenjiin tokkoffaa leenjii entrepreneurshipiti. Leenjii entrepreneurship keessatti mindset fi life skill irratti hubannoo isaanii eeda kennineef hin booda eedas immoo ogummaa irratti kenninaaf. Ogummaan isaan waan isaan irratti hojjetuu barbaadan maali kan jedhu san yeroo ammaa kolleejota magaalaa Adaamaa keessa jiran kolleejota dhuunfaa jaha wajjin ta'uun isaanis tokko Harambee, Paradise, Oromiyaa, Rift Valley fi East Africa wajjin ta'uun akkasumas dhaabbileen olaanoo hojii baruuf barsiisuu cinaatti tajaajila hawaasaa irratti hirmaachuun gahee isaanii bahachaa akka jiran himan. Isaanis community service irratti yookiin kenna tajaajila hawaasaa kennuu waan qabaniif fe'uu fiitiin achirratti leenjii tanii kenninaa jenne yeroo ammaatitti hundi isaanii namoota 1,100 fudhatanii yeroo ammaa torbaan kana qofa nama 6,000tu leenjii fudhataa jira jechuudha kolleejota kanneen kana keessatti. Leenjichi mata duree 3 kan of jalatti qabatu isaanis entrepreneurship, ogummaa jireenyaa fi yaadaa akka ta'an leenjiftoonni himan. Mata dureewwan 3 irratti leenjii kennaa irra tokko waa'ee entrepreneurshipmaati, lammaffaan immoo waa'ee ogummaa jireenyaati, sadaffaan immoo waa'ee qorqalbii yookiin immoo waa'ee yaadaati. Kana irratti leenjii kennaa irra sadeen isaaniitu wal qabatoodha. Leenjii kennuun higher education tokkoof baay'ee barbaachisaadha. Kanumti inni dhaabbatee fi jalqabummaaf iyyuu barnoonni olaanoo tokko leenjii kennuuf akkasumas immoo tajaajila hawaasummaa cimsuudha waan ta'eef leenjiin kun carraa hojii uumuu bulchiinsa magaalaa Adaamaa wajjin taane bifa kanaan akkasitti qindeessinee kennuun kan keenya barattoota yookaan immoo akkasumas qaamota adda addaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessa jiraataniif bifa gaarii ta'een just sammuu isaanii cimsuudhaafis ta'e akkasumas immoo kallattii hojii ittiin argachuu danda'an irratti illee bu'aa guddaa argamsiisa jenneetti kan nuti yaadnu. Leenjiin kun nuti kan kenninu jalqaba irratti leenjii kana biiroo carraa hojii uumuu bulchiinsa magaalaa Adaamaa hojii ta'aniiti. Haala akka mijeessu biiroo carraa hojii uumuu bulchiinsa magaalaa Adaamaati. Nullee isaan hojiin taaneeti dargaggoonni carraa hojii isaanii akka uumatan haala mijeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf leenjii ka kennu nu barsiisota keenya, leenjistoota keenya isaan haala mijeessanii isaan akka isaaniif kennan akka leenjisan entrepreneurship irratti mindset irratti ka jedhu akka leenjisan nu barsiisota keenyaaf barsiisonni keenya akka barsiisan haala mijeessan. Hirmaattonni leenjichaa gama isaaniitiin leenjiin kun hojii dhabdoonni akka hojiitti galan bu'aa guddaa akka buusuu himanii gara fuulduratti leenjiin akkanaa kun akka itti fufuu gaafatan. Barachuun bareedaadha. Waan hin beekne ni baratta ni dabalatta. Kan beektu immoo akka beektutti irratti dabalateetiin dalagaa itti geggeessuu dandeessa.
ammas immoo leenjii bichaa osoo hin taane akka dargaggootitti eega baratamee eega gurmaahamee dalagaa irratti bobba'uun dirqama. Leenjii kanarraa akka kootti muuxannoo gaarii argadheera. Maaliif jennaan leenjiin kun dursumaayyuu osoo akkatti nuu kenname baay'ee bareedaadha akka kootti. Leenjii kanarraa wanti nan baradhe dubartoonni akkaataa itti qusannaa baranii fi akkaataa itti kaka'umsa qabaatan kaka'umsa qabaachuu hojiidhaaf iddoo kennanii hojii tuffachuu osoo hin ta'in kana kanan baradhe akka kootti.